maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan bakka jirtan hundumatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu harka fuune baga Waaqni abbootii keenya Waaqayyoon keenya akka araaraaf arjummaa isaatti bara haaraa kan 2016 fi guyyaa hundeeffama waggaa sadaffaa Dungoo Miidiyaatiin nagaadhaan sin ga'e nagaadhaan nu ga'e. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii ayyaana eebbaa akkasinii ta'u hawwaa Dungoo Miidiyaa gumii tajaajiltoota Dungoo Miidiyaa dhiyeenya kan hundeeffame wajjin ta'uudhaan qophii ayyaana haaraa kan 2016 sinii qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaa turtiin keessan akka nu wajjin ta'u affeerraan keenya kan kabajaati. Maatiiwwan hordoftoota Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan hanga dhumaa yoo nu wajjin taatan turtii keenya guyyaa lamaa keessatti mata duree adda addaatiin tajaajila adda addaa kan isin biraan geenyu ta'a. Isinillee obsaan nu biraa akka jirtaniif akka turtan akkasumas immoo ergaan kun barumsi kun sagantaan kun namoota baay'ee bira akka ga'u share like akka gootan isin gaafachaa kallattiidhaan gara qophii keenya isa jalqabaatti deemna. Qophiin keenya inni jalqabaa Dungoo Miidiyaa yeroo hundeeffamu waggaa 3 har'aa eebbaan Dungoo Miidiyaa kan banan eebba abbootii keenya eebbifamoo Abbaa Heenok hangafa Phaaphaasii kutaa biyya Lallabaa Finfinnee fi eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el hangafa Phaaphaasii kutaa biyya Lallabaa Arsii Lixaatiin sagantaa keenya saaqnaa eebba abbootii keenya booda deebinee dhufna. Dungoon gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Dungoon qulqulloota Waaqayyooti. Dungoon wareegamtoota Waaqayyooti. Dungoon ergamoota Waaqayyooti. Kanaafuu miidiyaa kana irratti waan dungoo ta'e seenaan qulqullootaa, seenaan wareegamtootaa, seenaan ergamootaa kan itti himamu bara dungoo akka nuu ta'u hawwuudhaan miidiyaa kana jennee moggaasnee har'a eebbisnee guyyaa har'aa eebbisnee banneerraa kabajamoota miidiyaa Dungoo hordoftoota kan taataniif akkasumas amantoota Ortodoksii Tawaahidoo mara biyya alaaf biyya keessa kan jirtan hunda keessan Dungoo Miidiyaa banuutiin sin tajaajiluuf waa'ee hafuuraas waa'ee biyya keenyaas dabarsuuf waa'ee barsiisuu fi kanaaf egaa akkuma beekamu miidiyaan humna qabeessa miidiyaan addunyaa teeknooloojiin kan tokko godhe gatii ta'eef karaa kana egaa tajaajila hafuuraas tajaajila biyya keenya ummata tajaajiluuf miidiyaan kun banamee jira. ይህንን ሚዲያ ለመባረክ ለማብሰርና ያለንን በጎ አስተሳሰብ ለማስተላለፍ በፊታችሁ ቀርብ ያለው ይህንን አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን። ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን። አሜን። Maatiif hordoftoota Dungoo Miidiyaa eebbi abbootii keenya deebi'ee nurra yaa bulu akkuma abbootiin keenya jedhan miidiyaan Dungoo Miidiyaa
akkuma isin beektan stream media isa jalqaba sagantaa afaan Oromiffaa irratti saaqamee fi waggoottan sadan darbaniif tajaajila hafuuraa hawaasummaaf dinagdee hanga danda'ame isin biraan gahaa ture gorsa yaada fi kadhannaa keessaniin guyyaa har'aas kan qaqqabe miidiyaa afaan Oromiffaa stream media isa jalqabaati. Dungoon miidiyaa egaa ayyaana sababeeffachuudhaan sagantaalee adda addaa qopheeffate isin biraan ga'uuf qophiidha. Kanatti aansuudhaan faaruu faarfattuun obboleettiin keenya Abarraash faarfatte dhaggeeffannee deebina. Ammallee turtiin keessan nu faana yaa ta'u. obboleetti keenyaaf faaruu ergamoota nuuf dhageessisu nullee warroonni sagantaa kana hordofaa jirru faaruu kanarraa warra eebbifamu nu taasisu
Kanatti aanuudhaan obboleessa keenya barsiisaa Irkoon lallaba inni nu lallabe dhaggeeffannee deebinaa hanga dhumaatti turtiin keessan ammallee nu faana yaa ta'u. Kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon tokko nuuf haa ta'u ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon tokko nuuf haa ta'u ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon tokko nuuf haa ta'u ameen. Ameen. Filamtootaa fi maatii Kiristoos kan taatan hundumti keessanuu osoo akka cubbuu keenya osoo gidiraa keenya Waaqayyo osoo nutti hin lakkaa'in arjummaa isaatiin eegumsa ergamootaan kadhannaa qulqullootaan nu eegee nu tiksee sa'aatii kanaan kan nu ga'ee mana Waaqayyo kan taatan abboonni koo lubootaa icciitii mana Waaqayyootiif kan ariifattan obboleewwan koo daaqonootaa handaara addunyaatti hanga handaara addunyaatti sagalee isaa qulqulluudhaan kan mi'eessitan barsiisonni wangeelaa akka Waaqayyoon sa'aatii kanaan kan nu ga'e nagaan sinii jedha akkam ooltanii akkamii yoo nageessanii ameen. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa yeroo hundumayyuu kan galatoomuu fi kan eebbifamu yaa ta'u akka fedhaa fi yaama Waaqayyootti sagalee isaa qulqulluu isaa fagoo dhiyeessee isa hin mul'anne mul'isee akka nu barsiisu fedhaa fi yaama isaa nuuf yaa ta'u maadureen barumsa keenya guyyaa har'aa waliin barannu faarsaa 118 lakkoofsa 24 irratti sagalee jirudha. Sagaleen isaas akkas jedha. Guyyaan Waaqayyo dhaabee isa kanaa jedha. Guyyaan Waaqayyo dhaabee kun isa kami? Har'a nuuf ilma namaatiif guyyoonni Waaqayyoon nuuf kenne isa kami jennee jalqaba isaatirraa kaasnee gaafa ilaallu abbaan keenya Daawit sagalee kana nuuf barreesseera jechuudha. Sagalee kana abbaan keenya Daawit Waaqayyoon abboota isaa ni durii irraa filee Daawit ijoollee isaan keessaa filee ijoollee isaan keessaa Daawit nama gaddeebi'aa fi nama Waaqayyoon jaalatu Waaqayyoon kabaju kennaa torba isaaf kennee inni jalqabaa kennaa raajummaa akka isaaf kenne kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaaf guyyoonni Waaqayyo dhaabe kun isa kamii? Maaliif ilmi namaa immoo guyyoota kana kabajuu jennee gaafa ilaallu Waaqayyo ofii isaatiifuu uumama jalqabaa gaafa guyyaa dilbataa irraa kaasee hanga gaafa guyyaa jimaataatti Waaqayyoon uumamoota isaa hunduma uume guyyaa sanbata yookiin qidaamee sanbata xiqqaa isa jennu ofii isaa kabajee akka nuti kabajnu nu barsiisedha jechuudha. Kanaaf guyyoonni ayyaanotaa guyyoota adda addaa namoonni akka kabajaniif Waaqayyo ofii isaati kabajee nutti argisiise. Kanatu immoo akka kabajnuuf Waaqayyo waan nu barsiiseef kabajuun dirqama keenya akka nuti ta'u abbaan keenya Daawit nuuf himaa jechuudha. Sagalee kana hanga dhumaatti gaafa dubbisnu maal jedha abbaan keenya Daawit? Guyyoonni Waaqayyo dhaabe isa kana koottaa isattis ni gammanna gammaduu keenyas immoo ni dhageessifannaa jedha. Sagaleen kun waa sadii of keessaa qaba. Inni jalqaba Waaqayyo guyyaa dhaabuu isaa, inni lammaffaan immoo isa dhaabe sanitti akka nuti gammannutti himuu isaa, inni sadaffaan immoo gammachuu keenya akka dura Waaqayyotti dhageeffamannu nutti himaa jechuudha. Faarsaa Daawit gaafa lakkoofsa boqonnaa 18 lakkoofsa 24 osoo hin gahin jalqabaa kaasnee gaafa dubbisnu sabni Israa'elii gaarummaa Waaqayyoo haa jajatanii jedha. Gaarummaa Waaqayyoo saba Israa'eliitiif godhe maal inni jennee gaafa ilaallu jalqaba isaa saba Israa'eliin baraa Gibxii keessaa baasee galaana Ektiraa isaan kuchisiisee biyya abdii kan isaan galchee jechuudha. Saboota Israa'elii kana Waaqayyo waan jaalataniif, Waaqayyo waan kabajaniif, gara Waaqayyootti waan bo'aniif karaa haadha Musee karaa Raahel irra goree Waaqayyoon isaan akka barsiise nutti himaa jechuudha. Kanaaf ayyaanonni guyyoota adda addaan kabajna. Manni kiristaanaa keenya ayyaanota guyyaa adda addaa kabajji. Kanaaf guyyaan Waaqayyo dhaabe kun maaliif kabajna kan jedhuuf ayyaanonni guyyoota adda addaa waan kabajaniif sabni Israa'elii jalqaba guyyaa sanbata xiqqaa waan kabajaniif nutis kabajuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaaf sabni Israa'elii guyyaa sanbataa kana maal godhu? Gara mana Waaqayyoo guyyaa isaan itti deemanii Waaqayyoodhaaf aarsaa itti dhiyeessanii jira. Guyyaa mana qulqullummaa isaa itti deemanii jira kitaabni qulqulluun. Kanaaf kakuu moofaa keessatti sabni Israa'elii akka nuuf fakkeenya ta'an nuti immoo kakuu haaraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo sanbata isa xiqqaa sana immoo jabeessee sanbata isa guddaa dilbata nuti jennuun kana akka nuti kabajnu nu taasise jechuudha. Abboonni isaa kurnan keessaa maal jedhe? Sanbata koonaaf kabajaadha jedhe. Sanbata koonaaf kabajaa. Kanaafidha nuti mana Waaqayyoo keessatti ayyaanota adda addaa kan kabajnuuf Waaqayyo jalqaba ofii isaatiifuu ayyaanota kabaje akka nuti kabajnuuf nuti immoo uumee jechuudha. Maal jedha Daawit? Guyyaan Waaqayyo dhaabe isa kana koottaa ni galateeffannas galatoo kanas immoo ni dhageessifannaa jedha. Dura Waaqayyootti nuti har'a maal gochaa jirra? Maaliif mana Waaqayyo deemna? Maaliif dura Waaqayyo dhaabanna jennee gaafa ilaallu sagalee isa kanarraa barachuu qabnaa jechuudha. Abbaan keenya Daawit eessa akka ture, har'a immoo eessa akka jiru, borummoo eessaan akka geenyuuf sagalee kana nuuf barreesse jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa gaafa dhaqnee ilaallu Waaqayyoon uumamoota isaa uume guyyaa inni itti boqotedha jedha sanbanni xiqqaan kun.
Inni lammaffaan immoo seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irra gaafa ilaallu guyyoota waaqayyoon dhaabe kanaaf akka hin hojjenneef sabni Israa'elii saboota isaanii akeekkachiisaa ture jechuudha. Abbaan keenya Museen dura isaanii bu'ee dura isaanii dhaabatee waaqayyoon akka galateeffataniif isaan barsiisaa ture jechuudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 28 lakkoofsa 3 irra gaafa dhaqnu guyyaa isaan itti mana qulqullummaa dhaqanii waaqayyoof aarsaa itti dhiyeessanidha jarri kun. Aarsaa itti dhiyeessu waaqayyoof. Aarsaan isaanii maaliif? Yaa waaqayyo baga nu jiraachiifte guyyaa kana baga nuuf kennite jedhanii waaqayyoof aarsaa itti dhiyeessan jechuudha jarri kun. Warri Israa'elii kun. Nuti sarara warra Israa'elii kanarraa fakkeenya hin baranne fakkeenya isaan ittiin geggeessitu hin ta'in kanaafidha kan guyyoota sanbataa kabaju. Guyyoota qadaamee yookiin sanbata xiqqaa kanaafidha kan kabaju. Sanbata dilbata immoo bara kakuu haaraa keessa nu geessu. Bara kakuu haaraatiin immoo abbaan keenya Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem dhaqee jedha. Gara Yerusaalem maaliif deeme? Ayyaana kana kabajuudhaaf. Kanaafidha nu ayyaana kabaju. Kanaaf ayyaana kana kan kabajnu maaliif? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin guyyaa kana kabajuudhaaf gara Yerusaalem dhaqee jedha. Gaafa kam? Gaafa sanbata yookiin dilbataa kan jennu kana jechuudha. Sanbata guddaa jennee isa fayyadamnu kana gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem dhaqee jedha. Kanaafidha nuti kan sanbata kabajnu. Sanbata kanaaf kabajaa jedhee Waaqayyoon kan nu barsiise isa kanaafidha jechuudha. Kanaaf guyyaa kana eenyutu dhaabe? Waaqayyotu dhaabe. Daawit immoo guyyaa Waaqayyo dhaabe kana maal godhe? Koottaa ni galateeffannaa. Galateeffachuu keenyas immoo ni dhageessifannaa jedhee kan dubbateef kanaaf. Kanaaf nuti abboota kan leellisnu maaliif? Abboota jechi isaan jedhan sana sagaleen isaan barreessan sun kaleessa barreessanii nu biraan gahan nuti immoo dhaloota dhufuuf barreessine dhaloota dhufu barsiisne qarree dabarsuun kan nu barbaachisuuf kanaafidha jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yeroo hundaa abboota kan leellistuuf isa kanaafidha jechuudha. Maaliif nuti bara kanaan wal qabsiisnee guyyoota kanaan wal qabsiisnee maaliif bara haaraa jenna? Bara haaraa kana immoo maaliif kabajna? Barri haaraa kun kan akkamiiti? Barri haaraaf moofaa qaba jennee gaafa ilaallu barri haaraa fi moofaa hin qabu. Abbaan keenya Daawit akkas jedha. Faarsaa 100 lakkoofsa yookiin 200 lakkoofsa 27 irratti ati garuu sumadhaa baroonni keessa tasa hin dhumanii jedha. Ati garuu sumadhaa baroonni keessa tasa hin dhumanii. Ilaala kan keenya gabaabduudha garuu kan Waaqayyo hin dhumatu. Waaqayyo iddoo boqonnaa isaa akka nuti iddoo jireenyaa sana dhaalluuf Waaqayyo guyyaa nuuf kennedha. Biyyi lafaa kun ayirgisaadha. Cubbuu addaan hojjeteen biyyi lafaa abaaramte. Cubbuu addaan hojjeteen hundumti isaayyuu yeroo kana gahe. Kanaaf Waaqayyo immoo umurii gabaabduu nuu kenne kana keessatti gara mana Waaqayyootti deddeebine guyyaa nuti gaabbiitti galluudha jechuudha. Guyyaa nuti dura dhaasaa dhaabbanne galata isaaf dubbannudha jechuudha. Kanaaf abbaan keenya immoo qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 10 gaafa dubbisnu ati garuu yaa gooftaa jalqabaa kaastee samiif lafa hundeessite yookiin jabeessite jedha. Waaqayyoon uumoota isaa hundumaa uume jalqaba irratti Waaqayyoon lafaaf samii uume jedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 gaafa dhaqnee dubbisnu jechuudha. Waaqayyo jalqaba lafaaf samii uume isas ni jabeesse jedha. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Phaawulos immoo bara kakuu haaraatti barsiise. Bara kakuu haaraatti immoo isa kana barreessee lafa nuuf kaa'e jechuudha. Kanaaf baroota kanaan wal qabsiisnee manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo guyyoota adda addaa kabajji. Bara haaraa jettee kabajji. Kana immoo kan barreessan abboonni keenya kadhannaadhaan sooman Waaqayyoon gaafataniiti jechuudha. Kanaaf maaliif bara haaraa jennee kabajna? Fulbaana tokko maaliif bara haaraa jennee kabajna jennee gaafa ilaallu barri haaraaf moofaa hin qabu. Barri haaraa fi moofaa hin qabu. Garuu maaliif kabajna? Abboonni keenya guyyaa isaan itti raajiiwwan adda addaa hojjetan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboota keenya irra bulee guyyaa inni itti waadaa galee guyyaa inni itti hunduma isaanii akka kabajaniif saboonni Israa'el yeroo sana kabajaa turan. Kanaaf biyyi keenya Itoophiyaan immoo jalqaba fulbaana maaliif kabajji kan jennuuf fulbaana tokko Yohaannis Cuuphaan guyyaa itti wangeela lallabuu jalqabee jedha. Seenaa Yohaannis gaafa dubbisnu Yohaannis Cuuphaan guyyaa itti wangeela lallabuu jalqabe. Inni kan biraa immoo Yohaannis isa kana jalqabe bara kakuu moofaa keessa immoo abbaan keenya Nohi fulbaana gaafa guyyaa tokko bishaan badiinsaa guyyaa 40 falkan 40 lafarra gaafa turu guyyaa inni itti bishaan sun darbee dooniin isaa tulluu araaraa gubbaa qubattee jedha. Isa kana seenaa abbaa keenya Nohi gaafa dubbisnu ergan abbaa keenya Addaamis hin fakkeeffamu. Inni kan biraa immoo mootittii Itoophiyaa kan taate Nigisti Saabaan gara biyya Yerusaalem deemtee guyyaa ishiin itti Solomoon kennaa isheedhaaf kenne inquu xaaxash yookiin kennaa bareedaa inquu fi xaaxash kan jedhudha jechi dhufe yoo ta'u inquu jechuun kennaa xaaxash jechuun immoo bareedaa kennaa bareedaa kana Solomoon guyyaa isheedhaaf itti kennee jedha. Kana biyya keenya Itoophiyaan maaliif guyyaa kana kanaaf kabajji? Akkasumallee hangafa ergamootaa qulqulluu Raageeris ni kabajji. Qulqulluu Raageerin
hangafoota ergamoota torban keessaa tokkodha. Innis aangoon isaa ifoota kan hoogganudha jedha. Ifoonni inni hoogganu kun aduu, addeessaa fi urjii hoogganaa jedha kitaabni qulqulluun. Seenaa isaa gaafa dubbisnu Raagu'eelin hangafa ergamoota torban keessaa haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii gaafa shinduutu gooftaa Yesuus Kiristoos warri Ayyuudotaa gaafa ishii irratti ka'an muka jennataa jalatti gara saniitti ol fudhatee jedha. Sanaa booda qulqulluu Raagu'eelin haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii haxxanaa ture jedha iddoo sanatti. Hixaana haxxanaa ture jedha. Kanaaf qulqulluu Raagu'eelin jijjiirraa baraatiif illee akka aangoon isaaf kenname kitaabni qulqulluun nutti hima. Fakkeenyaaf kitaaba Henook dhaqnee gaafa dubbisnu waa'ee erganicha kanaan nutti hima. Kitaaba Henook kitaaba jalqaba bara 1486 kan barreeffame jechuudha. Kitaaba kanarra gaafa dhaqnu ergamaa Raagu'eelin aangoo isaa fi maaliif fulbaana gaafa tokko akka kabajnu kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaaf nuti ergamoota Waaqayyoo kan leellisnu nuuf dhaabbatu kan jennuuf isa kanaafidha jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo bira keenya bu'anii nu eegu nu tiksu kan jennuuf isa kanaafidha. Kanaaf abbaa keenya Looxirree ijoollee isaatiin Sodoomiif Gaamoraa jara guyyaa inni itti baase. Ergamaa Raagu'eelin Sodoomiif Gaamoraan gaafa baduuf jettu yaa Loox duuba kee garagartee ilaalii biyya kanaa bahi jedheeni guyyaa inni itti isa gorsedha jechuudha. Haati manaa isaa garuu jecha ergamaa waan dhaga'uu diddeef dhagaa shaboo taatee biyya sana keessatti haftee jedha. Kanaaf guyyaa ergamaan kun akka inni bara haaraa yookiin dacheen haaraa fi samiin haaraan tun jijjiirraa baraa akka taatu guyyaa inni itti aangoo kenneef. Inni kan biraa Loox guyyaa inni Sodoomiif Gaamoraa keessaa akka inni ba'uuf sagalee gammachuu isatti itti himedha jechuudha. Inni kan biraa Bala'aam immoo Bala'aam namni jedhamu saba Israa'elii abaaruuf gaafa inni deemu ergamaan kun dura ishii dhaabbatee harree sana fuuldura dhaabbatee akkas jedheeni jedha. Yaa Bala'aam saboota kana hin abaarii deebii gaafa jedhu hin dide sanaa booda garuu harreen sun afaan baastee itti dubbatte abaarsa isaa kana guyyaa inni itti gara gammachuuf itti jijjiireefi jedhanii abboonni mana kiristaanaa seenaa kanaan nu barsiisu jechuudha. Seenaa abboota kanaa hin beekne yoo ta'e kitaaba qulqulluu dubbisuun nuuf ga'aa miti. Jalqaba garuu amantaan kun eessaan akka dhufe, eenyu akka fide, eenyu akka barreesse, eenyu akka barsiise dirqama nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf teessoo Sillaasee irratti illee fakkiin isaa kan fakkeeffamu akka joobiraatti ergamaa kanaadha jechuudha. Kanaaf nuti bara haaraa waan meeqan qabanya inni jalqabaa abbaan keenya Yohaannis Cuuphaan guyyaa inni itti wangeela barsiisuu jalqabe. Inni lammaffaan immoo Inqutaaxashii yookaan nigisti Saabaadhaaf beekaa Salamoon guyyaa inni itti kennaa ishiidhaaf kenne jedha. Inni sadaffaan immoo abbaan keenya Noohi bishaan badiinsatiin booda gaafa bishaan badiinsaa darbee tulluu Araaraa jedhamtu gubbaa guyyaa dooniin isaa qubate. Inni kan biraa Addaamifillee guyyaa inni itti waadaa itti gala jedhanii abboonni akkasitti fakkeenya kanaan barsiisu. Hangafa ergamoota Raagu'eelinis guyyaa kana guyyaa itti aangoon isaaf kennamee ifoota akka hoogganuuf dura Waaqayyoo dhaabbatee wantoottan lafarra biqilaniif ifa isaa yeroo isaaniitti eegee akka kennuuf kitaabni qulqulluun seenaa abboota wajjin wal qabsiisanii abboonni ergamaa Raagu'eelii isa kana jedhanii barsiisuu jechuudha. Kanaaf nuti maal baranna isa kanarraa ayyaanonni manni kiristaanaa kabaju hundumti isaayyuu hiika mataa isaa qaba jechuudha. Ayyaanonni guyyoonni nuti kabaju hundumti isaayyuu ilma namaatiif akka kenname ilmi namaa immoo guyyaa sana eegee Waaqayyoon isaa akka galateeffatu kitaabni qulqulluun gorsaa jechuudha. Kanaaf nutis mana Waaqayyoo keessa deddeebiin keenya guyyaa Waaqayyoo dhaabe kana galateeffachuun dirqama keenyadha. Maaliif jennaan Waaqayyoon uumamoota isaa guyyaa inni itti uume guyyaa inni boqote saba Israa'el akka barsiise. Nutis immoo akka nu barsiisaa jiran sabni Israa'el jalqaba saba amantaa fudhatanii amantaadhaan jabaatanii dhaabbatanii galaana Eertiraa abbaan keenya Museen akka isaan ceesise akka nutti himu. Kanaaf nutis biyyi keenya Itoophiyaan saba Israa'el irraa aadaa fudhattee aadaa kanaan aadaa fi amantaa wal bira qabsiistee ishiin kan itti barsiistudha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan kakuu haaraa fi kakuu moofaa akka amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka hordoftu kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Kanaaf nutis mana Waaqayyoo keessa guyyaa nuti deemnu kana keessatti guyyaa nuti gaabbiitti gallu guyyaa Waaqayyoon nuuf kennedha jechuudha. Kanaaf guyyoota kana hin kabajnu yoo ta'e guyyaa kana kabajuu dhageessifannu yoo ta'e gammachuu guyyaa kana Waaqayyoon nuuf kenne hin beeksifannu yoo ta'e dhumni keenya maal ta'a? Akka Sodoomiif Gaamoraa sana ta'a jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyoon guyyaa gaabbii nuuf kenne waan ta'eef uummata Sodoomiif Gaamoraa gaabbii galaadhaa gaabbii galaa osoo jedhanu warra gaabbii galuudha. Abbaan keenya Noohis gaafa isaan bishaan badiinsaa amma kokkee isaan ga'utti qoy boruu gaabbii galaa iftaan gaabbii galaa osoo jedhanu warreen kun baranii dhumanii jedha. Garuu achi keessatti hafe gosoota adda addaatiin abbaan keenya Noohi nama 8 hafeedha achi keessatti. Hundumti isaanii gosa tokko tokko akka hafan kitaabni qulqulluutti himu. Kanaaf nutis akka abbaan keenya Daawit guyyaa Waaqayyo dhaabe isa kana
kottaa ni galateeffannaa galateeffachuu keenya isin dhageessifanna jedhee akka abbaan keenya Daawit galateeffate hundumti keenya akka galateeffannu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru sagalee isaa dhageenyee kan ittiin bannu osoo hin taane sagalee isaa dhageenyee biyya lafaa tajaajiltuu mana amantaa isaa dhufaa isaatti dhawaltu mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru Waaqayyo abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf hanga bara baraatti yeroo hundumaa haa ta'u ameen. Waaqni abbootii keenya Waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate haa ta'u nullee kan dhageenyeen firii 30-60 isaa ol kan buufatu nu haa taasisu maatii Waaqayyo waan hojjete waan raawwate taateen takkaan ishee Waaqayyoon raawwatame hundisaa sababa mataa isaa qaba. Akkuma barumsa keenya irratti baranne ayyaana maaliif ayyaaneffanna akkuma Oromoon ayyaantutu argaa akkuma jedhe nuyi abbaa carraa taanee eebbifamnee umrii keenya irratti guyyaa kana dabalee Waaqayyoon ayyaana kana akka ayyaaneffannu kan nu gargaare sababa amma obboleessi keenya nu kaase kanaafi kan birootiif. Kanaafu ayyaana yoo ayyaaneffannu aadeffannaa qofa osoo hin ta'in amantaa keenya wajjin sirna waaqeffannaa keenya wajjin akka wal qabatuu fi jireenya fayyina keenya keessatti illee gahee mataa isaa akka qabatu barree naamusa kiristaanummaatiin akka kabajnu beekumsaaf duudhaa amantaatiin akka kabajnu ergaa keenya dabarsaa kanatti aansuudhaan maatii Waaqayyo bakka jirtan hundumatti ammallee nu wajjin turtiin keessanii haa ta'u jechaa faarfattoonni 3 gareedhaan faaruu ayyaanaa faaruu amantaa dubbii Kiristoos dubbii maaramii nu irraa barannu kan nu faarfatan dhaggeeffannee deebinaa ammallee turtii. Farfanan, Hardinu Majra.
famada amma bara barate galate famada amma bara barate amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate unda durasa kajurtu lafa samiya dubatu undi darbis ni jirata ya wala kosif galata barane dangao urfini fangoke ilile sifasada bade fulake eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate wari kalis mutitura darbanero arranjera betoni fi ogesoni legem samane duhane daloni dalota barrio darbu bara atini jirata muti bara bara eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate ergamuni samirati ni farfatu makaketin ilma nama jilbin fanna siwa Jesus bitamu duresa yomsite bela hobsita adunya kanara inyusingitata eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate galate famada amma bara barate galate famada amma bara barate amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate eye amma bara barate mutirate amma bara barate mutirate. Egaa faarfattoota keenyaaf Waaqayyo faaruu ergamootaan nuuf dhageessisu nullee faaruu kanarraa kan eebbifame nu haa taasisu ayyaaneffachaa jirraa kabajachaa jirraa guyyaa kana akka kabajnu kan nu gargaare Waaqni abbootii keenya Waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate ammallee haa ta'u kadhannaa isheetiin yeroo hundumaa kan nu biraa teellatti hin jenne harmeen teenya Giftii Maaramiin hunduma faana yaa taatu qulqulloonni ergamoonnis nu haa gargaaran mee ayyaantutu argata Oromoon jedhee jiraati abbaa ayyaanaa taanee abbaa carraa taanee ayyaaneffachaa jirra ayyaana yoo ayyaaneffan akkamitti yaa ayyaaneffan barsiisan keenya duratti nu barsiisanii jiran xinnoo muteenyee wajjin haasofna anii fi obboleettiin keenya olaantuun tasfaa'ee marii gabaabduu wayii goonee jirra ayyaana akkamitti ayyaaneffan aggeeffannee deebinee dhufna ammallee turtiin keessan nu faana yaa ta'uun affeerraa keenya kan kabajaati. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Dungoo Miidiyaa biyya alaa fi biyya keessa teessanii karaa Dungoo Miidiyaatiin nu daawwataa jirtan hundi keessanuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Egaa barri bara haaraati baga nagaan bara haaraa keessan isin jechuun barbaada. Kun torbanitti al tokko qophii gaafiif deebii karaa Dungoo Miidiyaa isin dhiyaatudha. Nus egaa har'a qophii ayyaana waggaa mata duree bara moonutu jijjiiramu qaba kan jedhu mata duree godhachuudhaan barsaa keenya kabajamoo barsaa Nugusee Girmaa asuma qulqulluu Mikaa'elaa Bishooftuutti kan tajaajilaa umurii isaanii daa'imummaa kasanii turanii fi ammas kan tajaajilaa jiran
qabadhee asitti dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti wajjin hin turaan affeerraa keenya. Egaa ayyaana gaarii isin haa ta'u. Anis asumaan gara barsaa keenyaatti darbaa. Barsaa keenya baga nagaan dhuftan, baga bara haaraa ayyaana bara 2016 isin ga'e jecha. Egaa mata dureen kiyyaa isaarraa kanan qabadhee dhiyaadhe akkuma beekamu bara immoo nuti jijjiiramuu qabu kan jedhudha. Isa keessatti immoo namoonni baay'ee yeroo baay'ee barteedhaan waan ayyaana kabajnutti fakkaata. Nu barteedhaan keessattuu kiristaanaa biratti bartee osoo hin taane bifa addaaf ajaa'iba ta'een kan kabajamudha. Isa kana keessatti mee haala kamiin bara haaraa kana simachuu qabna barsaa keenya? Galatoomi. Egaa akkuma faarfataan Daawit arjummaa keetiin bara ni qindeessita. Akkuma inni jedhe barri kan kennamu Waaqayyo kitaaba irratti akkuma barraa'e aagaa hundumti keenya gaabbii galuutti ni obsa. Because abbaa jaalalaatii lubbuun tokkollee akka baddu akka duutu hin barbaadu Waaqayyo. Kanaaf illee kan inni garuu namni mirga isaatiin fayyuu mirga isaatiin du'uun immoo kan isaa waan ta'eef hin ala malee Waaqayyo hagan hundi keenya ilmi namaa hundi gaabbii galuutti gara isaa deebi'utti ni obsa. Saniif immoo umrii irratti umrii hin dabala. Ammallee dhimma bara haarawaa yoo kaasnu guyyaa gaabbii galuuf nu kenname bara gaabbii galuuf nu kennameedha malee namni tokko waggaa 365 guutuun kennameef jechuu miti. Guyyaan fayyinaa har'a ammasi akkuma kitaabni qulqulluun jedhe dubbii amma raawwatamuudha malee dubbiin guyyaa 365 san keessatti namni akka barbaade ta'ee jiraate akka darbuuf miti. Kanaafuu bara kan nu kenne guyyaa kan nu kenne Waaqayyo sababni inni immoo nu kennamuuf gaabbii galuuf. Kana kitaaba qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa qabnee yoo dubbisne seenaan barri maaliif ilma namaatii kennama dabalama jedhuun jira. Kun immoo kakuu durii keessatti bara Nuh yeroo Sodomiif Gomoraa san uummata saniif waggaan 120 kennamee fi akka deebi'an gara Waaqayyoo akka gaabbii galan akka cubbuu dhiisan kennamee fi isaan garuu maal godhanii waggaa 120 isaanii kenname san gara Waaqayyoo deebi'anii Waaqayyoon muufachiisan san gammachiisurra qaama isaanii badii hammeenyarraa bilisoomsurra waggaa 100 haa nyaannu haa dhugnu haa taphannu waggaa 20 haftesan barsaa keenya asuma akkuma kaasaartan kana namni yeroo barri jijjiiramu kana umrii isaa akka qannasaa deemu yookaan hir'achaa akka deemu ni beeka jettanii yaaddu? Isuma kaamma namoonni sunillee kan hubannoo keessan galchine ammaan itti kaastee waggaa 100 yaa taphannu waggaa 20 gaabbii gallaa jedhan. Waggaa 120 dabalameef san itti fayyadamuu dhiisanii walitti dhufeenya isaanii fi Waaqayyo gidduu jiru san cimsuu dhiisanii waggaa 100 saniin taphannaa hin qoosna jedhanii waggaa 20 booda haftu sanitti gaabbii galla jedhanii waggaa 100 odonguutiin badan lafa kanarra. Sigalee amma barri 2016 guyyaa 300 hin barreessan. Nuyi guyyaa 365 guutuu hin jiraanna jenne yoo yaadne hin dogongora. Ammaan booda waan taanu waan hin beekneef jechuudha. Wangeela amma duratti si caqase Luqaas boqonnaa 13 irrattis gooftaan biqiltuu takka dhaabee tiksee qaxaree fi deemee jedha. Biqiltuun sun waggaa 3 firii takka hin buusne. Waggaa dhannu dhufaa hin laalaa firiin qabduu baalli isheen bareedaa. Waggaa lammataa laalee baalliin bareedaa. Waggaa sadaffaa laalee baalliin bareedaa. Dhumarra maal jedhe biqiltuun tun sababa ishiitiin lafti kun akkanatti dararamuu qabu biqiltuun biraa irraa gadhummaa barachuun qabanii yaa muramtu jennaan tikseen maal jedheeni yaa gooftaa dhuguma biqiltuun tun baalli isheen bareedaa firiin qabdu mee barana dhiisii jedheen. Barana dhiisi maaliif jedheen yoo jennu itti aanee maal jedhaa barana dhiisiti yoo firii buuste gaariidha. Yoo buusuu baatte immoo murree gannaa jedheen. Barri kan dabalamu nurraa Waaqayyo waa dhabeeti. Kanaafuu waan nurraa dhabe san akka guunnu waan hanqisne san akka guunnu barri dabalama. Barri kun yookaan
murtiidha bara itti qophoofnu ta'a. Maaliif sagalee waaqayyoo nu qopheessa miti. Dirqamaan mootummaa waaqayyootiif miti sagalee waaqayyoo kan namallee qopheessu. Yoo didde murtiidha si mijeessa sagalee waaqayyoo. Kan namatti murteessu sagalee waaqayyoo waan ta'eef. Hin dhageenye, hin beeku. Akka hin jenne hin dhageessa sagalee waaqayyoo. Jaalates jibbisees namni sagalee waaqayyoo. Kanaafuu akka gara waaqayyoo deebinu kadhannaa qulqullootaatiin, kadhannaa ergamootaatiin, arjummaa waaqayyootiin amma guyyaa nu dabalamee jechuudha. Har'a amma tokko jennee yoo eegallu guyyaa gaabbitu nu dabalame. Guyyaa biraa miti. Namoonni garuu as keessatti karoora baay'ee qabaachuu danda'u. Hattuun illee hannaaf karoora qabaachuu danda'a. Qulqulluun illee immoo hojii qulqullummaa hojjechuuf karoora qabaachuu danda'a. Garuu icitiin isaa inni guddaan barri yoo dabalamu anirrisni akka guunnuuf kan dabsine akka qajeelchinuuf walitti dhufeenya keenya fi mana kiristaanaa qulqulloota waaqayyoo akka deebinuuf akka cimsannuuf. Amma guyyaa yoo nu dabalamu barri yoo nu dabalamu akkamitti simachuu qabna jennee ilaaluun waan baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amaamoonni tokko dhufu akkamitti simatuudha gaafiin isaa. Amaamoonni yoo dhufu qophaa'anii hunduu garee isaatiin qophaa'aa miti. Dubartoonni akka amma aadaa Oromoo ilaalle dubartoonni aadaa isaaniitiin qophaa'u, abboonni qophaa'u, haawwanni qophaa'u, hunduu qophaa'ee akka isaatti simata. Nuyi riilii bara akka barri simatamuu qabutti simannaan gaafii biraati. Amma koonsartiin hin jira, sirbi hin jira, taphatu jira. Jala bultee amma agarre gaafa sanii amma qirca galaa jirra, farsoo naqaa jirra, daadhii buusaa jirra. Karri nu itti simachuuf amma akkasika hafuuraan eegaltanii fooniin xumurtanii jedha kitaabni qulqulluun. Kanaafuu amma fooniin simachuuf namni baay'een amma kaayaa'u jireenya hafuuraa baay'ee sadarkaa nama sodaachisutti xiqqaachaa dhufee jira. Kanaafuu akka amma bara haarawaa itti simachaa jirru kuni kompiliitilii duudhaa fi safuu amantaa keenyatti yoo wal bira qabne dogongora. Namni gaabbii galee, namni soomee, namni dhiiga foon gooftaa nyaatee dhugee guyyaa san rakkataa wajjiniin akkuma inni rakkataa wajjiniin dabarsiisan dabarsuuf gammachuudha wajjiniin dabarsuuf karoorfate hin jiru totaalii. Kanaafuu nuti ortodoksoonni nuuf guyyaan kun guyyaa qaaliidha. Guyyaa akkanumaan nu kennamee miti. Gatii guddaa guyyaa itti kafalame. Waaqayyo isaa kanatti namni amma awwaalamaa jiru hin jira. Isaa kanatti namni ciisee hospitaala jiru hin jira. Mana hidhaa kan jiru hin jira. Nuyi carraa argannee warra ayyaana kana kabajaa jirru kana hunda xiyyeeffannaa keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Warqiin harka namaa jiru akka warqiitti hin herreegamu forzaat maatere. Yoo san hin taane gatiin nu immoo kafallu kana caala hammaachaa deema. Kanaafuu duudhaa fi safuu amantaatiin kabajuutu nutti jira. Nuyiif guyyaan kamuu haarawa. Guyyaan kam waaqa fuulduratti guyyaan xuraawaan yookaan moofan hin jiru, guyyaa qulqulluun yookaan guyyaa haaroftu hin jiru. Hundi waaqa biratti qulqulluudha. Hojii achitti hojjennu santu murteessa. Hojii guyyaa san hojjennu amma kamisa qulqulleetti kan jedhamtu hin jirti torbee dhukkubbii keessa kamisa qulqulleetti kan jechisiise gaafa san Kiristoos kadhate. Gaafa san irbaata nyaate duuka boota wajjiniin gaafa san. Hojiin guyyaadhaan hojjennutu guyyaa san gaaris guyyaa san badaas taasisa malee guyyaan akka uumamaatti tokko waluma fakkaatanii turalla. Kanaafuu safuu fi aadaa mana kiristaanaatiin amala kiristaanummaa keenya nyaachuun dhuguun eeyyena amala namummaati. Garuu san bira darbanii ayyaana jedhanii namni guyyuma ayyaanatu jireenyaan biyya jiru keessatti namni misaan nyaanne biyya jiru keessatti san caalaa dabarsinee of tuulummaadhaan kabajuun nurra hin jiru. Kanaafuu gad of qabummaa guddaadhaan hafuuraan safuu fi aadaa mana kiristaanaatiin faarfannaadhaan guyyaa kana kabajuutu nutti jira kan jedhuun qaba. Barsaa keenya sagalee jireenyaa sinaa dhageessu. Egaa daawwattoota keenya gaafii amma barsaa keenya gaafannerraa wanta baay'ee bal'aa ta'e kan akka hubantan abdii guddaan qaba. Egaa akkuma barsaan keenya kaasanii bara haaraa cal jenneetu kan akkasumas simannu osoo hin taane hafuuraan akkuma jalqabne sana hafuurumaan xumuruu akka qabnu barsaan keenya nutti himanii fooniin xumura kan qabnu immoo warroota hin qabne wajjin hirannee bifa haaraatiin qalbii haaraatiin akka
siman bersaan keenya bal'inaan nuuf ibsanii jiru. Kun Dungoo Miidiyaati. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u affeerraa keenya. Barsaa keenya amma gara dhumaatti fidaa jirra. Gaafiin keenya inni dhumaa irra jiru. Kiristaanii tokko gara haaraa kana gaafa kabaju maal karoorfachuu qaba? Maal gochuuf maal hojjechuuf immoo karoorfachuu qaba? Barachuuf immoo bu'aa daldaaluuf immoo isa jedhu kana yoo jiraate hin xumura oolfee. Galatoon kun amma dubbii ijoodha. Akkuma duratti kaasne barri Oromoo maal jedhaa? Ayyaantutu ayyaana ayyaaneffataa jedha. Sirriidha. Ayyaantu jechuun carra qabeessa jechuudha. Carra qabeessa kan filatametu ayyaana kabajataa. Kan hin filatamne immoo kan carraa hin qabne ayyaana kana kabajaan jiru. Erga ayyaantu taane carra qabeessa erga taane immoo gaarii miti hamaayyuu gara gaariitti jijjiirreetti fayyadamuu qabna. Amma nuyi nagumaan nyaannee dhugnee kabajaa jirra. Bakka tokko tokkotti rakkoon jira. Kan sanirraa hin jira. Bakka sanitti namoonni akka nu amma kabajaa jirru bakka amma jirru kanatti akka kabajaa jirru kanatti kabajuu baachuu danda'u malee nuyi amma dhugnee nyaannee taphachaa kabajaa jirra. Kanaaf Waaqayyo haa galatu. Carraa kana garuu takka illee odoon balleessin itti fayyadamuu qabna. Kanaafuu maal gochuu qaba namni kan jedhu dubbii ijoodha. Basically gaabbii fi maaliin booda akka jedhan san deemnee qaammee bara 2016 irra gaabbuun nurra hin jiru. Har'a fulbaana tokko guyyaa kanarra qabnee bara kanatti fayyadamuu qabna. Tokko itti fayyadamuufuu karoorfachuu qabna dura. Nuyi amma qophiidha bara kana kan gaa'ela hin qabne gaa'ela raawwachuuf, kan hojii hin qabne hojii barbaade argachuuf, barataan qabxii gaarii fiduuf, qonnaan bulaan qotee callaa gaarii argachuuf, hojjetaan hojii isaatiin cimee maamiltoota isaa gammachiisuuf dura karoorfachuu qaba mataan isaa jechuudha. Really ani amma qophiidha kanaanan of qopheessa jedhe maaliif itti fayyadama yeroof baraa keessatti qabxiin dura karoorfachuudha. Duruma karoora baasuuf namni karoorfachuu qaba. Amma ani karoora malee hin socho'u. Onlaayiniin ta'uu hin qabu bakka ani amma yeroo tokko ishee irratti karooran qabaachuu qaba jedhee namni dura karoorfachuu qaba. Kanaafuu inumaa maal jedhu seete beektonni yeroodha wal qabatee yoo kaasan sa'aatii tokko ganama namni tokko hirriba yoo ka'u bakka afuritti qoodee yaaduu qabu jedhu. Tokko daqiiqaa 15 dura sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 daqiiqaa 15 dura hirriba ka'ee namni dura nagaadhaan bulee mire waaqa nagaadhaan isa bulche san galateeffachuu qaba dura. Oolmaa kanaaf immoo ooluu fedhii qaba waan ta'eef nagaadhaan akkuma isa bulche kan nagaadhaan akka isa oolchu daqiiqaa 15 dura san kadhachuu qaba namni, galateeffachuu qaba namni jalqaba. Daqiiqaa 15 darbe immoo guyyaa darbeetti madaaluu qaba. Ani kalee hagamma akkamittan dabarse. Maalni gatii kiyya bu'aan hambisee maal jedhee laalee madaalee of xiinxaluu qaba, of madaaluu qaba. Yeroo baay'ee namatu nu madaala malee of hin madaalu. Namarraa dhageenya waa'ee keenya malee waa'ee keenya ofirraa dhageenyu teenyee dadhabina kanan qaba, cimina kanan qaba jennee inni ilaallu. So daqiiqaa 15 itti aanu immoo namni madaaluu qaba. Oolmaa isaa kaleessaa. Daqiiqaa 15 itti aanu immoo maal hojjechuu osoo hin qabu maalan hin hojjenne. Jedhee immoo hojiiwwan odoo hin hojjetin hafisan adda baafata. Daqiiqaa dhumaa 15 san maal hojjechuu qaba jedhee guyyaa tokkoo fi qisaasessuu qabu yeroo isaa gaarummaa gatii dabarsuu qaba. Daqiiqaa sa'aatii 24 kana seeraan itti fayyadamu sa'a tokko sacrifice gochuu qaba. Sa'a tokko fudhatee irratti of ilaalee guyyaa har'aa kanan hojjetu. So nama kana rufatti hin argitu. Onlaayiniitti hin argattu. Because inni ganama sa'a tokko fudhatee waaqa isaa galateeffatee rakkoo isaa adda baafatee karoora isaa labsatee jira. So yoo waan ta'eyyuu sa'aatii isaa laaleetti sitti hima. Kanaafuu inni dura really karoora baafachuuf karoorfachuu qabna. Inni dura namni karoora hin qabu yoo jennu maaliif karoora hin qabne yoo jennu karoora qabaachuuf karoora hin qabu. Tokko isa. Kanaafuu waan hojjenne
waan hin hojjenne waan hojjechuu qabnu adda baafannee karoorfachuutu nurra jira kan jedhu waan ijoo tokko. Amma yoo akkanatti hin deemne barumti qormaanumti alaatu ulfaata. Namni amma akka kaleessaa san salphumatti jiraachuun ulfaata miti. Jireenyuma biyya lafaatu akka kaleessaa sanitti salphaatti jiraachuun ulfaata. Kaleessa xaafii birrii 3,000 bittee nyaatta amma 13,000 bitta. Kanaafuu akka kaleessanitti urufa keessa burraaqxee jiraachuun hin danda'amu akka kaleetti jechuudha. Wanni hunduu of eeggannoodhaanidha ta'uu kan qabu. Jireenyi foonii ana furaa dhiisi. Jireenyumti foonii namaa of eeggannoo guddaan akka kaleessaa sanitti qotilee kaleessaatiin qota jettee baate lafti lafa kaleessaa miti. Ulfaatadha. Hin danda'u qotileen sun. Akkanaaf namni akka fardaatti nyaatu gaafa akka namaatti nyaate irrakkata jedhumti. Duruma akka namaatti nyaachuu shaakaluun malee gaafa xaafiin 20,000 gale akka namaatti nyaadhaa jette fudhuu dandeessa. Kanaafuu karoorfachuun of eeggannoodhaan jireenya keenya gaggeessuun isa duraati. Lammaffaan yeroodhaan of madaaluu, of qorachuu, of gamagamuun barbaachisaadha. Amma yaadatta Kiristoos maal jedhee duuka boota walitti qabee ilma namaatiin ijoolleen maal jedhu namni maal jedhaan. Amma dhuguma Kiristoos waan isaan jedhan wallaaleeti miti hin beeka. Waan jettuu miti waan jechuuf yaaddu hin beeka. Garuu of ilaaluun sirriidha kaa. Qulqulluun Phaawulosis namni amantaadhaan jiru of haa qoratu jedhe miti. Namni waan dhaabbatetti fakkaate akkan kufne of haa eeggatu jedha. Kanaafuu guyyaadhaan immoo of madaaluun karoora qabna. Karoora keenyarra dhaabbannee of madaaluun barbaachisaadha. Maal abbaatu of mara jedhe bofti jedhe. Siif si qofa barbaachisaan baay'isan. Odoo ati gaafa saa keetii hin eegin gaafa saa keetii jabsite wallamaa ija jaamsi jettee qubatti qabuu hin dandeessu. Kanaafuu namni maal gochuu qaba? Guyyaadhaan oolmaa isaa madaaluu qaba. Laaluu qaba, ilaaluu qaba, madaaluu qaba, xiinxaluu qaba. Saniin booda immoo yeroo hundumaa mariidhaaf banaa ta'uu qaba. Namni amma mariirra mormii jaalata. Mariirra mormii jaalata miti nan mormii yaada barbaaduun argattu mormii keessatti. Mormii keessa dallansuutu jira. Daangaa darbuutu jira. So mariidhaaf immoo banaa ta'uu qaba. Gaafachuu qaba. Mee maal haa godhu jedhee mari'achuu qaba. Kun immoo importanti. Inni kan biraa nama wajjin jiraachuu qaba. Nama wajjin. Namni nama wajjin hin jiraanne of wajjin hin jiraatu. Basically. Kanaafuu nama wajjin immoo jiraachuu qaba. Dhimma hawaasummaa, dhimma diinagdee immoo nama wajjin jiraachuu qaba, hojjechuu qaba, taphachuus qaba, jiraachuus qaba, hirmaachuu qaba nama wajjin. Hanga maali? Hanga waan nyaatan dhuganitti qoodachuutti jechuudha. Maaliif qulqulloonni hin bar yoo midhaan nyaatan hin teechisu. Keessumaan isaan beekan hin jiru. Ani isaan waaman affeeran hin jiru garuu hin teechisu. An nyaatan cinaa keessumaan tasa dhufuu danda'a jedhanii hin teechisu. Akka keenya kana duguuganii nyaatan. Amma nuyi duguugnee miti akka waan bishaan hin jirretti isaanii kan nyaatan. Isaan garuu cinaatti hin teechisu. Tasa yoo dhufe odoo nyaatiin deemuu hin qabu. Odoon keessummaa hin deemuu hin qabu. Because namni sun dhuguma yookaan nyaatee quufee dhufe. Kanatti kennituuf homaa isaaf ta'uu baachuu danda'a. Yookaan bar namni sun kaleessa ta'uu danda'a kan inni misaa nyaate. Kaleessa bakka har'a homaa nyaanne ta'uu danda'a. Kanaafuu jireenya hawaasummaa keenya immoo sirriitti itti adeemuudhaa qabna. Inni ani dhumarratti kaasu immoo laphee dhiifamaa qabannee jiraachuu qabna. Maaliif? Yoo san ta'inni inni bamta malee sammuu gaariin qabdu waanuma xiqqoo guddaadhaan namatti muufattee dhiistee fi dhiifama gootee fi irra dabartu taanaan dhumni kee qaammee 5 bara 2016 sansalata argatte si hin maraatta dhumarra azza hin deemachu. Namni tokko fayya qabeessaa saayikooloojikaalii nama cimaadha kan jedhamu sammuun isaa sammuu dhiifama lapheen isaa laphee araaraa yoo ta'e duwwaadha. Kanaafuu eenyuun sababa maaliitiin akka walitti buutuun beektu. Anytime garuu namni tokko yoo si muufachiises yoo muufachiistes lapheen kee kan araaraa sammuun kee kan dhiifamaa ta'e banaa ta'uu qaba. Yoo san hin taane kana hunda naqattee
Azayin harka kee irratti sansalata'i himaratta. Maaliif namni tokko limitation mataa isaa qaba. Ba'aa biraa ofirratti dabaluu hin qabu. Laphee dhiifamaaf araara namni hin qabne immoo sodaattuudha, cinqamaadha, boqonnaa hin qabu. Akkuma rifate kanatti jiraata. Akkasuma hin taane bara kana keessa immoo gamaa gamana dhaabbannee waan baay'ee waliin jennee jirra. Itti garagalchinee jirra. Nama wajjin qofa miti waaqa wajjinis. Qulqulloota wajjinis, mana kiristaanaa wajjinis. Soo maal gochuu qabna? Lapheen keenya amma banamee kan beeknus kan hin beeknes dhiifama goonee walii goonee darbuu qabna. Lapheen keenya amma yoomiyyuu caala dhiifamaaf bara itti banamus immoo ta'uu qaba kan jedhudha. Kanaafuu Waaqayyo waa malee bara kana nuun kennine itti fayyadamuu qabna. Booda gaabbinee bara argannu ta'u jechuudha kan darbe kun. Yeroon naachuraalii hin deemu. Sigalee wanti dhaabbatee seegee hin jiru. Kanaafuu karaa kanaan immoo bara kanatti fayyadamuu qabna kan jedhu kana kaasuu fi galatu. Barsaa keenya haala enneen alatti baay'istanii nu ibsitaniirtu sagalee jireenya sana dhageessisu. Egaa daawwattoota keenya gadi fageenyaan barsaan keenya akkamitti karoorsu akka qabnu akkamitti immoo bara haaraa kana simachuus akka qabnu kam isaatuyyuu nutti himanii jiru gadi fageessaniiti. Raafnee osoo hin taane sa'aatii keenya qusannee akka ta'u qalbii jiranan akka ta'u kan qabnu immoo waliin hirannee isa duuba jiruufis yaadnee laphee dhiifamaatiin akka deemu qabnu karoorri keenya laphee dhiifamaatii fi sammuu banamaan akka ta'u qabu. Barsaan keenya cimsanii gadi fageenyaan nu barsanii nutti himanii jiru. Egaa asirraas barumsa baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Barsaa keenya dhuma irratti ergaa wanta jechuu barbaadamu jiraate asuma caalaa isin kenna. Galatoomii duraan dursee caalaa kana naa kennu keetiif galatoomii itti aanee ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Barillee bara 2015tti kan namni kan itti argannu kan daree kan itti qajeelu nuuf haa ta'u. Waaqayyoo hunduma keenya muka ayyaana bara 2017 lakkoofsarraan inni irratiin akka geenyu nu haa taasisu. Nageenya biyya keenyaaf mana kiristaanaa keenyaaf haa kennu. Galatooma. Isinis asitti argamtanii gaaffii keenyaaf deebisuuf asitti nuuf argamu keessaniif galatooma. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu bara tajaajilummaa keessan isiniif haa dheerisu. Carraa biraatiin immoo sagantaa biraa qabannee mata duree biraatiin walitti deebinee akka nagarra abdiin qaba. Nagaan egaa daawwattoota keenyaa qophiin keenya xumuramee jira. Amma torbee mata duree biraa qabannee walitti dhiyaanutti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Torban nagaa torban jaalalaa isiniif haa ta'u. Nagaadhaan tura. Egaa turtii keenya gabaabduu kanarra waan ijoo akka barattan akka hubattan yoo xiqqaate of dura dubbisuuf gaafachuuf waan ka'umsaa akka argattan abdii guddaa qabna. Anii fi obboleettiin keenya ayyaantun olaantun waan gabaabduu isin biraan geenye isin immoo abbootii gaafattanii kitaabolee dubbistanii ayyaana yoo ayyaaneffannu kan manni kiristaanaa keenya guyyaa har'a waggaa guutuu labsite kana akkamitti ayyaaneffannee jireenya keenya hawaasummaa dinagdee fi hafuura keessatti akka itti fayyadamuu qabnuu fi akka irraa eebbifamuu qabnu isin bal'inaan itti deemtu. Har'aaf sagantaan qabannee dhiyaanne kanumaan golbina. Xumura irratti faaruu obboleewwan keenya faarfattoonni sadan faarfatan san irra deebinee sinaffeeruudhaan ayyaana gaarii kan badhaadhinaa kan gammachuu akkasii ta'u hawwa sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti golbina. Waaqni abbootii keenya umurii keenya irratti guyyaa kana dabalee ayyaana kana karaa kanaan akka ayyaaneffannu kan nu gargaare maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ameen. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Faaruu kana dhaggeeffadhaa. Nagataa lafa nagaa jiraadha. Sigalate fana duru Mariami. Sigalate fana duru Mariami. Abdi wanu tate akakufne nafne. 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 Oto sanyese ambe sobate. Oto sanyese ambe sobate. Abida kasa domit kamura dalana manyate. Abida kasa domit kamura dalana manyate.
abdii waan nu taate akka kufnee nafne abdii waan nu taate akka kufnee nafne.